Hayyee arra sagantaa xiinxala afaanii kan torbee qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya irraa kan imaammatu takka fuulleeffatu waa'ee jijjiirraa qubee irratti jechuudha. Waa'ee jijjiirraa qubee kanarratti qabxii sadiin kaasuufadha. Tokkoffaan rakkinni eessa jira? Dhugatti barattoonni dubbisuu bira jiramoo rakkinni kun eessa jira? Qulqullina barnootaa bira jiramoo barattoota bira jira waan jedhu tokkoffaa san laalla. Lammaffaa amaloota wayyaaneen qabdu. Amaloota wayyaanee irra deebinee laalla. Sadaffaan immoo jarri adii tumsii oraa adii takka jara Ameerikaa maal fakkaataa waan jedhu qabxii sadeen kanarraa haasofne jechuudha har'aan tana. Okay, qabxii sadeen kanarraa yeroo eegallu tokkoffaa dura rakkinni eessa jira? Qulqullinni barnootaa jechuun maali? Rakkinni isaa qubee hojii wal qabatamu waan jedhu. Akka kiyyatti ani rakkina sadiin tarreessuufadha bakka tanatti. Tokkoffaa maali? Daree takka keessa barattoota meeqaatu jira? Barataa meeqaatu daree takka keessa barata? Barataa 100, barataa 200, barataa 90 daree tokko keessa kutaa tokko keessatti barsiisuu jechuun barnoota gaa qulqullinaan akka kan godha barattoonni. Lammaffaa rakkina kitaabota gahaa harkachuu dhabu. Barataan tokko mata matatti kitaaba yoo harkate lammata kitaabota dabalataa suuraadhaan wal qabatee ittiin baratu addatti yoo harkate barnoota qulqullina qabu harkachuu danda'a jechuudha barataan. Kunis rakkina tokko kitaaba gahaa harkachuu dhabuun daree keessa barattoonni heddummachuun. Sadaffaan immoo hanqina barsiisotaati. Hanqina barsiisotaa goron jiru akkuma namuu beektan biyyatti kutaa takkarraa hamma jaha mana barnootaa jiran barsiisaan tokko sabjektii 4-5 barsiisa jechuudha. Barsiisaan tokko sabjektii 4-5. Barsiisaan barsiisu kuni kutaa 10tti qabxiin jalaa kutti amata tokko kolleejjii seenee barata. Barsiisummaa amata tokko barata. Sanbooda barattoota kanaa walitti dhufa jechuudha. Sabjektii 4-5 barsiisa barsiisaan kun. Barsiisaa tokko sabjektii 4-5 barsiisa. Tokkoffaa qulqullinni barnootaa bakka sanatti akkami? Ofii daddabanii rabbiin sakkaba waan jiru san hin fiduuhi waan jiru isiniif kaasuu fedheeti keessa deemee gadi qoqqotu isinii gala kun barsiisaan mindaa gahee harkachuu dhabuunsaa barnoota gahee harkachuu dhabuusaa barsiisaa gahumsa gahaa qabuun barnoonni kan namuu dhabuun isaa rakkina uumamee jiru jechuudha malee rakkina qubeetii miti tarreegala qubee irratti jiru miti waan jiru mul'isuufadha. Qabxii lammaffaa irratti yoon deebi'u amaloota wayyaanee ilaaluu qabna. Rakkinni namni keenya nu hubatiin maali? Rakkinni wayyaanee maali? Amalli isaanii maali waan jiru ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf hojumaata hojiilee yeroo mootummaa gartee nama nyaataa dargii hojjetamaa ture balaaleeffachaa dhaabaa turan wayyaaneen akka dhuftetti. Arrammoo sanuma arrii godhanii eegalanii maqaa isaaniitiin yaamsisuuf fedhan akka waan isaan jalqabaniitti jechuudha. Waan dur tokko balleessanii ifi yaamuu jaalatte wayyaaneen amala siirra. Fakkeenyaan isinii kaasa. Gaafa duraa gaafa mootummaa dargii sukkaraa fi salliixa dabtara sii kananii dabtaraan fuutee dheeyxee hiriira dhaabbattee qabalee irraa fudhatta. Waan san dargiin wayyaaneen akka dhuftetti ni dhaabde. Baroota 6-7 bira kunne kan ammoo qabalee irraa dheeyxee fudhatta dabtaraan salliixaa fi sukkara jechuudha. Wanti siistooma gaafa dargii ture wayyaaneen haaree fiddee kasii fakkeessitee fi yaamte jechuudha. Kunis akka jiru jira tokkoffaa. Lammaffaa barnoota gartee masarata timirtii jaanii gaafa dargii deemanii ganda keessa barsiisan hawwanii fi kanneen jechuudha. Waan san mootummaa wayyaanee yeroo dhufanii dhaabe. Haareetti ammaan tana eegale jechuudha amata 20 booda barnoota hawwanii barnoota ga'umsa maal maqaatti moggaasee haareetti baadiyyaa keessa hawwan barsiisuu maal masarata timirtu masarata haaree fidee akka waan ifi eegaleetti jechuudha. Ifi yaame jechuudha tanaas. Sadaffaa qabna. Safaraa waan jaanii jiraame hawaasa qubsiisuu. Waan san mootummaan dargiitti godhu ture. Balleessee wayyaaneen amma fi deebi'ee safaraa san godhu eegale jechuudha. Mandara jaaruu. Hawaasa kana walitti ijaaruu mandaratti gartee. So wanti hojiileen mootummaa wayyaanee amala wayyaanee beekuu dhabuu keenya jechuudha tokkoffaa nuti amma. Amala isaaniiti isaan amma qubee tana aarraa alaatti deebisanii nuuttuu fooyyeessee jechuudha ifi yaamuu fedhaniiti malee wanni biraa bakka tanatti natti mul'atu. Ani amala isaanii yeroo ilaalu jechuudha. Amala isaanii yeroo nu hubadhu jechuudha akka kiyyaatti. Sadaffaa amala wayyaanee eegalallee booda Ameerikaa irratti haa dhufnu mee USAIDtu gargaarsa godhee fi ja'ameetti dubbatamaa ture gargaarsaniin godhameedha qorannaan kun. Immoo deebisaa kannaa jiru imbaasii Ameerikaati. Imbaasiin hojii maalii hojjeta? USAID noo maali? Gargaarsa qaamni kannuu fi qaamni siyaasa mootummaa sanii irraan godhu adda adda na fakkaata akka ilaalcha kiyyatti yooniin dogoggoreen beeku.
addana fakkaata. So osoo biiroon barnoota Oromiyaa takka ministeerri barnoota Itoophiyaa qabxii kanarratti gabbahee fuulleedhaan addeellatti hin dubbatin imbaasiin Itoophiyaa kan imbaasiin Ameerikaa kan biyya Itoophiyaa san jiru gabbahee lallabuunsaa maali waan jiru gaafii hawaasa guddaa keessa kaasee jira kun maaliif isaan dahannoo ta'uu feesee wayyaanee maaliif isaan booda dahattee moo siyaasa gaggeeffamuu jiraaye kuni gaafii tokko jechuudha. Kanaaf duuba Ameerikaa duuba deebinee ilaalla. Hogganoonni siyaasaa bilisummaa Oromoo duraanii yeroo dubbatan yoo miidiyaatti dhiyeenya harkaa jirru Ameerikaatu nu dogoggorsiisee beellama nu seenanii nu garagalanii biyya nu harkaa baasanii isaantu akka dannoo kan nu godhee isaantu Ameerikaatu komatamaa ture jechuudha. Hogganoota siyaasa Oromoo ol aanoodhaan isteejii irratti bahamee dhiyeenya waan harkaa ture jechuudha. Waan Ameerikaan gootee Jimmy Carter yeroo cawwatummaa cawumsaa shoora taphataa turan jechuudha. Arrammoo kaarikulama balleessuu irratti kaarikulamni badee jechuun jenereeshinii amma jiru kun doofaa akka ta'u jenereeshinii dhufu doofaa akka ta'u irratti dalagu jechuudha. Maaliif Oromoon akka diina jalatti bulu hidhannoo hiikkachiisan gaafa dabre maaliif Oromoo soban arrammoo kaaleekrooma Oromoo kana maaliif jijjiiruun feese waan jiru ani imaammata qaama muraasaan na fakkaata. Qaamni muraasni shoora kan akka waan shira kana taphachuu jiru na fakkaata. Maaliif waajjirri barnoota Oromiyaatu bahee ifatti waan kana falmaan jiru. Wayyaaneen sadarkaa ministeeratti gabbaamee dubbatamaan jiru achiin imbaasiin deebisaa kanneen uummanni isaa wajjin amma atakaaroo godhaa jira jechuudha. Kun anaaf gaafii guddoo takka ta'ee jira. Jarri dirgoo fudhatee waan kanatti hirmaannaa godhe immoo akka dubbatanitti yoo fedhanni dagannee jedhanii peejii fuula qubeen irra jirtu gabatee qubee fuula duraarra irraa dagannee jedha namni gariin immoo peejii fuulaatu heddummaatee keessaa dhiifnee jira. Hanqamta akka fudhatama qabaa isiniifin dhiise jechuu kanallee. Maaliif peejiin takka fuulani miidhamoo miidhuu dhugat dagatame moo yaadni lamaa wal falmisse keessaan jidduu ka'e kunu anaaf gaafii ta'ee jira. San malees qubeen jijjiiramte moo jijjiiramne yaadni jedhu ilaa ammatti ifatti waan raggeen qabu. Qubeen jijjiirree akkaataa itti barnoota qo'atan mala qo'annaa jijjiirree warra jedhu jira. Lakki qubeen jijjiiramtee warra jedhu jira. Waajjirummaan Oromiyaa miidiyaa irra dabarsaa jiru miidiyaa biyya irra dabaruun baana Oromiyaa TV Oromoo TV Adaamaa irra dabaru kana dabarsanillee yaada adda addaa yeroo dhiyeessan agarra jechuudha. Hayyoota wajjin yeroo falmiin adda addaa godhamu argina. Kana egaa akkumaan jee kana agartee barsiisota nama 14,000 leenjisanuu gaafa duraa akka dubbatan san nama 77 warra afaan Oromoo barsiisuu leenjifne jaanuu waan fedhan jaanuu qubee irratti miti rakkinni ka jiru. Rakkinni bakka sadeen reefu ijoo kaasisan tokkoffaa daree keessa barattoota muraasa godhu daree takka keessa barattoota 20 irraa ammas tolee bagana gaan dhuftanii arra waa'ee dhimma gartee dirree dhawaa irratti namoonni hedduun inbox naa godhanii iimeela naa godhanii gariinis feesbuuk irrattis warri na qunnamanii jira kanarrattiin yaada gabaabaa tokko kan nu barbaade namoonni hedduun akka ilaalcha keessanitti akka waan dirreen dhawaa tun Oromiyaa jala jirtu fudhatan na fakkaata. Kun immoo dogoggora hin dogoggorina dirreen dhawaa amata 26f rarraafamteeti Oromiyaa irraa fuudhamtee rarraafamtee jiraachaa jirti. Dirree dhawaa keessatti afaan hojii afaan Amaaraati. Adeeroo mana murtii afaan Oromootiin gaggeeffamu hin jiru. Majority lafa Oromoo taatee dubbatamu afaan Oromoo ta'ee garuu afaan Amaaraatiin mana murtii dheetaa waajjirri afaan Amaaraatiin hojjete jechuudha. Ta'ee immoo nuti gaafiin teenya maali? Ani imaammanni kiyya haayoon tiyya guddoon ijoolleen dirree dhawaa waa'ee dirree dhawaa beekuu qabanii. Not politics. Politikaa miti. Namni waa'ee seenaa dirree dhawaa beekuu qaban. Dirreen dhawaa tun eessarraa kaatee eessa deessee arra eessa jirti hegereen maal ta'uu qabdi waan jiru barachuudha. Wanni guddaan qabsoon guddoon barachuudha. So awwanniin amma ijoollee dirree dhawaa yeroo hin jiru Oromiyaa namoonni garii maal jedhan dirreen dhawaa carromuu magaalaa Oromiyaa biraa qabdii maaliif dirree dhawaa jechaa ol taanaan jedhan. Dhugaadha carraa magaalaa Oromiyaa biraa qabdu silaa qabaatte waan gaarii ture. Garuu dirreen dhawaa carraa Oromiyaa jala bulu harkattee hin beektu. Yeroo silaa murtooyitee Oromiyaaf kennamtellee dhaabni Oromiyaa bulchaa jiru fudhachuudhaaf hayyamaan ture. Sozaat deebitee rarraate jechuudha.
So warri carraa Oromiyaa magaalaa Oromiyaa biraa qabdu jettan dogoggortee jirtan. Magaalonni biraa Oromiyaa jala jiran afaan Oromootiin hojjetan afaan Oromootiin rabbaratama jechuudha. Dirree dhawaa immoo differ adda. Sanbira kutee maqaan dirree dhawaa maqaan gandaa dur lagaarree ganda qoree ganda gaaraa qabrii ijoollee ja'amu kuni haqamee har'aan tana 01 03 03 04 jaamee lakkoofsaan deebi'ee jira. Gabbaatanii dubbanne kanaas amata 26 waa'ee dirree dhawaa rarraafamee gabbaatanii dubbanne. Arra namni dhalataan dirree dhawaa tokko gabbahee waa'ee dirree dhawaa hamareen noo jee maaliif qirqirfattan? Maaliif qirqirfattan? Eessaa isin nyaata? Dhugaa waliimuuf namni budaa qabu yoo jiraate mana sheekhaa dhaqaa. Namni dhukkubbii mataa qabdu yoo jiraatanis mana yaalaa dhaqaati if yaalaa malee daftanii koomentiidhaaf hin fiiginaa komiidhaaf hin fiiginaa. Namni dhiphina gandummaa qabda yoo jiraatanis achumatti fudhadhaa dhiphina keessan. Mana sheekhaa dhaqaa budaa ofirraa baasaa yoo qabaattanii leechuu wayyi. Maaliif? Hubachuu qabda nuti wanni jiru dirreen dhawaa amata 26 Oromiyaa jalaa baatee jirti. Oromiyaa jala deebuu qabdi. Magaalaa Oromiyaati. Onaafran qalloo lafa Oromooti jechaa jirti. Kanarraa hamareennu maqaan lafa dirree dhawaa jijjiiramaa jira. Kalee lagaa harree jennee guggubaa jennee ganda qoree ganda gaaraa malkaa jabduu jennee tiyaamna maqaa Oromooti. Arra 01 02 03 ta'ee jira. Dhaloonni dhufu maqaa dur jaanii nu deebisaa yoo jaan akkuma Finfinnee maqaa dur nu deebisaa jaamu kana jechuudha taamu ta'a. Kanaaf takkaa gabbaatanii dubbatanii ni beeytanii. Maaliif duuba namni dirree dhawaa yoo dhufe mataan isin dhukkuba isin. Nuti wanni jechaa jirru ijoolleen dirree dhawaa koottaa ijoollee dirree dhawaatiin dabalatatti namoonni dirree dhawaa jaalattan namoonni dirree dhawaa jiraattan namoonni naannoo dirree dhawaa jiraattan koottaati waliin hamareennu jechaa jira. Ijoollee dirree dhawaa qofaaf hin jenne wanni ilaarraa maxxansu jiru ilaaltan. Namni Oromiyaa jaalatu ka dirree dhawaa jaalatu dhufuu ni danda'a. Abbummaadhaan ijoolleen dirree dhawaa waliin dhuftee dhimma dirree dhawaa irraa mari'achuu qabdu oonnee jechaa jirru nuti. Kunimmoo dhukkubbii mataa isinitti hin ta'ini dirreen dhawaa lafa Oromooti arraas boruu siftaanis kana jechuuf immoo nuti akka ijoolleen gabbaatee dhagaa darbituu akka ijoolleen tanaa jechaa lubbuu wareedu hin barbaannu. Hawaasni keenya waa'ee dirree dhawaa baree mirga isaa ifiif kara sirna qabeessa ta'een kara isaaf galuun kara ifiif hubatuun hawaasni keenya bahee falmachuu qabaadha. Kara isaaf galuun kara nutiif galuun miti kara diyaaspooraaf galuufi miti. Kara hawaasaaf galan kara isaaf mijaa'een hawaasni keenya bahee falmachuudhaaf dura waa'ee isaa beekuu qabaa. Wanni gabbaanee waa'ee dirree dhawaa barsiisuu eegallee dubbachuu eegalleefis kanaaf. Saniifuu namoonni dhiphina qabdan please dhiqadhaa qaamaas dhiqadhaamee ifirraa sheexaana ifirraa naaraanii jirtiimi. Akkasii waan hedduulleen dubbannu waa'ee dhimma dirree dhawaa nurraa dhiisii Oromiyaa dhabnee horii jettan. Dirree dhawaa dhabnee jirra magaalota biraa dubbachaa jirtan. Maaliif waa'een dirree dhawaan dubbatamne? Amata 26 fuudhamte. Magaalaan tun magaalaa Finfinnee dura qarooma qabdu. Magaalaa dura baaburri seenee, magaalaa dura manni maxxansaa kitaabaa keessatti dhaabbatee, magaalaa mokoroonii faabrikaan dura keessatti dhaabame, manni barnootaa dura keessa ijaarame, magaalaa hospitaalii dura ijaarame. Akka Itoophiyaa keessarra magaalaa dura kunuunti keessa godhame bara. Magaalaa qaroomaa turte. Arra duubatti hambisan. Warshaalee dur dirree dhawaa kotonee baa kadhaabbatee fuudhamee Maqalee galfame warshaaleen isaa. Kana maaliif dubbachuu isin dhibe? Maaltu dubbachuu isin dhibe? Maaltu laagaa isin qabe? So kana godhu yoo gandummaa ta'e I don't know kuni gaafii keessa isin galchachuu isinumaa. So nuti wanni jechaa jirru maali? Oromoon namni Oromummaadhaaf dhimmamu koottaatii dhimma dirree dhawaatti nu wajjin mari'adhaa. Ilmaan dirree dhawaatti abbummaadhaan koottaa nuti mari'annee Oromoota biraatti sa'a affeerannu abbaan iyyatu firii dirmataa dirreen dhawaa ta'eef dandeessa osoo hin ta'in onaafran qalloo lafa Oromooti jechaa jirra. Kan akkasiin hubadhaa galatoomaa dubbiin gariin nama butti. Na butte yoo gaasoo kiyyarraa mufattan jiraattis noof kolchaas hin jaa galatoomaa horaa bula.